Harka fuunee akkam jirtu daawwattoonni fi hordoftoonni chaanaalii kootii marti keessan nagaan koo bakka isin jirtanitti sinaa qaqqabu jecha guyyaa irraa kanas fiiziksii kutaa 11ffaa paartii 3 isaa walii wajjin ilaalla jechaadha. Amma xumuraatti na wajjin tura Ansaamuel Shibbiruuti. Viidiyoo kana laayik gochaa daawwadhaa akkasumas haaraa kan dhuftan baga nagaan dhuftan weelkama naa dhufsiniin jedheera. Chaanaalii kana sabiskiraayib gochuun nu faana maatii ta'an siniin jedha. Yaada gaaffii qeeqa maaliyyuu yoo qabaatan jechaadha koomentii jalatti nuuf barreessan siniin jedha. Akkasumas diskiripshin booksii viidiyoo kana jala lakkoofsa bilbilaa keenyaa ishee jira waan jiruuf jechaadha. Daawwaltanii yookiin bilbiltanii naquunnamuu dandeessu. Yuusarneemiin teelegiraamii keenyas description box chaanaalii kana jala jira waan ta'eef achiin karaa teelegiraamii naquunnamuutiin hin dagatinaa siniin jedha. Kanaaf kallattiidhumaan gara barumsa keenyaatti dabarrachaa 1.2 errors in measurement kan jedhu walii wajjin hin ilaalla jechaadha. Errors in measurement. What are errors? Errors jechuun maal akka ta'e ilaallachaadha. An experimental error or just referred to as an error. Error jechaan kun jechaadha. Experimental error yookiin error jennee kan nuti ibsinu kun jechaadha. Is not the same as a mistake. Mistake kan jedhamu wajjin tokko miti jechaadha. An example of a mistake would be to measure the height of a desk when asked to measure the height of chair. Mistake jechaan jechaadha. Experimentii keessatti yookiin yaalii tokko yeroo safara tokko safaruu jechaadha. Safara keenya sana keessatti wantoota nu mudatudha jechaadha. Truth value argachuuf yookiin wanta nuuf kenname sana argachuudhaaf jechaadha. Safara isaa dhugaa argachuudhaaf dogoggora achi keessatti nu mudatudha yookiin error jennee kan nuti waamnu jechaadha. Erroriin kun garuu mistake yookiin dogoggora jechuuf osoo hin taane error jedhamee jira. Dogoggora jechuun fakkeenyaaf jechaadha. Yeroo namni tokko hojjaa yookiin heetii deeskii akka nuti safarruuf nu ajaju jechaadha. Nuti immoo yeroo namni nuti cheerii safaruudhaaf nu ajajame nuti deeskii yeroo safarruudha jechaadha. Mistake yookiin dogoggora kan nuti jennu malee erroriin kun erroriin eksperimentii keessatti kan nu mudatu kun dogoggoradha jechuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf namni tokko jechaadha cheerii jechaan isa namni itti hirkatee taa'u teessoo hirkoo jechaadha. Teessoo hirkoo sanarra jechaadha isa safari jedhee yoo namni nutti hime nuti immoo isa dhiisne jechaadha. Deeskii yoo safarre jechaadha. Isa sanatiyyuu maal jedhama? Errorii mistake jedhama. Haa ta'uyyuu malee inni nuti deeskiidhuma safaruu yookiin cheeriidhuma safaruu deemne jechaadha. Cheerii safaruu deemne hojjaan cheerii sanaa jechaadha. Fakkeenyaaf 1 meetira yoo ta'e nuti immoo deemnee gaafa nuti safarru 1.2 meetira yookiin 0.98 meetirii fa'aa waan akkasii nuu kenna yeroo ta'e kanaan errorii jenna jechaadha. The measurements you take as part of your investigation will contain experimental errors but hopeful no mistakes. Egaa jechaadha. Measurementii keessatti jechaadha. Yeroo measurementii yookiin investigationii keenya sanaati experimentiin keenya contain godhu yookiin of keessatti kan errorii sana yeroo inni qabu jechaadha. Yeroo inni qabatu sanadha jechaadha. Errorii ta'e kan nuti jennu. Haa ta'uyyuu malee mistake miti jechaadha. Errors occur in every scientific investigation. Erroriin kun immoo jechaadha scientific investigationii kam keessatti yookiin qorannoo nuti qorannu kamiin keessatti jechaadha hin jiraata jechaadha erroriin. Wanti errorii dhabe hin jiru jechaadha. Safara tokko fakkeenyaaf yoo safarre jechaadha addanaa amma addanaatti safaraa nuun jedhamee dhugaansaa 1 meetirii taate yoo ta'e nuti immoo gaafa nuti safarru wantoota adda addaa irratti hundaa'uudhaan isaa gadi ta'uu danda'a yookiin isaa ol ta'uu danda'a jechaadha. Isa kanadha errorii kan nuti jennu. Kanaaf wanti errorii dhabe scientific investigationii ta'e jechaadha. Errorii wanti dhabe hin jiru jechaadha. The effect your measurement is making them different from the accepted value or sometimes called truth value. Egaan jechaadha erroriitu nu mudate kan nuti jennu. As accepted value yookiin truth value keenya wajjin affect yoo nu ta'u baate yookiin walitti nu dhufuu yoo baate jechaadha. Truth value keenya fakkeenyaaf hojjaan teebilii tokko yookiin hojjaan teessuma tokko
accepted value isaa 5 meetirii ta'u ta'e jechaadha. Kun accepted value yookiin truth value gatii isaa dhugaa yookiin gatii isaa fudhatamaadha jechaadha. Nuun immoo accepted value hin jira garuu dhaqee safariin hin jedhamu. Akka nuti meejir goonuuf nu ajajamaa jechaadha. Nuti gaafa nuyi safarru maybe isa kanaa ol ta'uu danda'a wanti nu argannu maybe kanaa gadi ta'uu danda'a. Isa kanaa gadi isa kanaa ol nu jennu kun shanirraa kan inni darbe sun hojjaan isaa yoo shanii ol ta'e sun jechaadha. Inni shanii ol ta'e sun eereedha jechaadha. Hammi isaa shanii ol kan ta'e sun fakkeenyaaf ja'a arganne yoo ta'e jechaadha. Jaarrisuu shanii tokko miti tokko sanadha jechaadha. Eereriin keenya tokko eereri nurkaate jechaadha. Akkasuma immoo afuris yoo ta'e shanirraa afurii goone tokko eereri nurkaate ammas jechaadha. Isa kanadha eeree ta'e kan nuti jennu. There are several types of several different types of experimental error. Erroronni kun jechaadha gosa baay'eetti qoodamu. Accepted value, accepted or truth value kan nuti jennu. This is the actual value of the physical property you are measuring. It is the value you would get it if it were possible to make the measurement with no experimental errors. Accepted value kan nuti jennu kun jechaadha. Physical property mutaalaalee actual value jechaadha. Kan nuti nuuf kennamudha jechaadha. Fakkeenyaaf isa amma dubbanne jechaadha. Teessumni tokko 5 meetirii qabu ta'e 5 meetiriin sun maal jechaadha? Accepted value dha yookiin truth value dha jechaadha. Inni taan immoo random error. Random errors are errors with no pattern or bias. Pattern kan hin taane yookiin biasii kan hin taane jechaadha. Random error kan nuti yookiin madaalli isaa kan gate miti jechaadha. They cause measurements to vary in an unpredictable manner. Importantly, they cause your measurements to be sometimes above the accepted value, sometimes below the accepted value. Random error kun jechaadha. Yeroo tokko tokko sila amma dubbannee ture 5 meetirii enneedha. Yeroo tokko tokko abbaaf ta'a. Abbaaf jechaan maybe 6 meetira ta'uu danda'a. Yeroo tokko tokko immoo below ta'a. Below gaafata immoo 4 meetirii fa'aa ta'a. Isa kanadha jechaadha. Randomiidha jechaadha. Yookiin abbaa fi duwwaan ta'u yookiin immoo below duwwaan ta'u jechaadha. Lamaan isaayyuu hin ta'a jechaadha. Patternidha jechaadha. Jijjiiramaadha olii gadi. For example, if you were measuring the acceleration due to gravity, random errors will cause your readings to vary both above and below the accepted value. Again, jechaadha. Guulee harkisa dachee meeqadha? 9.81 akka ta'e beekamaadha. Garuu nuti callisnee yeroo equation tokko hojjennu kana keessa galchine hojjenna malee akkamitti dhufee maal isa jedhu hin beeknu maybe. Haa ta'u malee addana kanatti jira. Accepted value for acceleration due to gravity meeqadha? 9.8066 meter per second square. Significant figure meeqa qaba? 6 qaba jechaadha. Significant figure ilaallee turre. Kanaaf addana kanatti accepted value ta arganu laatamee random error isaa jira jechaadha. Safaramee nama tokkoon safarii yoo jedhame fakkeenyaaf inni tokko 9.81 hin jira, 9.78 hin jira, 9.65 hin jira, 9.87 hin jira, 9.80 hin jira, 9.986 hin jira, 9.83 hin jira. As keessaa jechaadha hundumti isaa maadha jechaadha. Hundumti isaa abbaafiidha jechaadha. Abbaafiif bilowdha. Fakkeenyaaf 9.81 kun jira. As bira 0 jira. Round godhame jechaadha. 16 kun gara 0tti round godhame 9.81 inni fide. 9.78 kun below jechaadha. Maaliif 9.8 inni kun below jechaadha. Isaa gadidha. 9.65 in below jechaadha innis. 9.87 immoo above jechaadha. 9.80 walqixa jechaadha inni. 9.86 above jechaadha innis. 9.83 above. Argitanii amma kun ola above jira below jira jechaadha. Isa kanaatiin maal jenna? Random error jechaadha isa kana. Yookiin above ta'u yookiin below ta'u lamaan ta'u safara tokko olis hin ta'a safara tokko gadis hin ta'a jechaadha. Kanaaf isa kanaatiin random error jenna jechaadha. Kanaaf
80665 kun gaafa round ta'u maal ta'a mana isa kana mana 6 kana cara gara mana iddoo 0 kanatti gaafa round goonu jecha 9.81 isa nuti amma jenne nu dhufe kin gara acceleration due to gravity sana value sana nuuf kenna jechaadha akka kanatti. Kanaaf random error ibsuudhaaf jechaadha fakkeenya yookiin example random error jechaadha kun. Another example of a random error could be encountered when completing investigation into heat. Kan biraan jechaadha example insa heat jechaadha fakkeenya waa'ee heat bal'inaan fiiziksiin waa'ee hiitii qorata kanaaf irra deebineen ilaalisa heat waa'ee hiitii yoo qorannu yookiin completing investigation waa'ee hiitii irratti yoo geggeessina jedha. The surrounding temperature will vary depending on the time of day and the general weather conditions. Heating kun jechaadha sa'aatii irratti hundaa'eetudha jechaadha guyyaa keessatti adda addummaa kan inni qabatu fakkeenyaaf garri ganamaa diilallaa yookiin qabbanaa garri guyyaa hin ho'a garri galgalaa immoo hin qabbanaa. If you are conducting an experiment over a number of days, this will produce random errors in your measurement. Kanaaf jechaadha guyyoota kanarratti yoo experiment isaa wajjin haala ho'aasaa sana jechaadha random error sana produce argachuutii ni dandeenya jechaadha. To reduce the effect of random errors wherever possible you should take several reading and average them. Random error kana reduce gochuudhaaf immoo jechaadha error deddeebineeti dubbisu average isaanii baasuu qabna jechaadha yeroo baay'eedhaaf. The more repeats you take, the lower the impact of random errors. More lower say kana jechaadha impact irratti geggeessineet random error sana argachuutti dandeenya jechaadha. Parallax errors with scales. The use of a ruler for length is not without this problem. At times, if you wanted to measure the diameter of a table tennis ball, how might to egaan jechaadha parallax error scale sana kana jechaadha regularly dheerina wanta tokko yoo safarre jechaadha ruleridhaan yookiin sarartuudhaan without problem yookiin rakkina tokko malee xumuruutii hin dandeenyu jechaadha. Kunis error sana agarsiisuu barbaadeetudha jechaadha. Kallattiidhumaan gara kamitti deemna systematic error wanta kun hundumti isaa theooriitti baay'ata waan ta'eedhaaf example irra deddeebi'a nuti keessa deemnee waan fayyadu ilaalla jechaadha. Systematic error is a type of error that shows a bias or a trend. Systematic error kun immoo bias kan ta'edha jechaadha madaalasaa kan gate. It makes your reading too high every time. Safarru sana jechaadha dubbisuun yeroo dubbisnu sana dubbifama keenya sana keessatti jechaadha actual value yookiin truth value sanarra baay'ee kan fagaate yookiin error kan darbe yookiin kan gad darbe yookiin jira laammaddoo kanatti oorii jira too low or high kan jedhu jira oorii gidduu jira yookiin upperii ta'uu danda'a yookiin above ta'a yookiin immoo below ta'a jechaadha. Kan isaan maaga ilaaleeti garuu maal ta'a random irratti lamaan saayyuu jira jechaadha. Yeroo tokko abbaa fitaa yeroo tokko immoo below ta'a jechaadha. Truth value ol darbas gad darbas jechaadha. Kan systematic kun garuu yookiin gad darbe gara gadi duwwaadha yookiin immoo gara olii duwwaadha truth value sana jechaadha. A simple example might be an ammeter that always reads 0.4 ampere too low. So if your reading was 60.8 ampere, the truth value for the current would be 7.2. Fakkeenyaaf example kanarratti hundofne systematic sirriitti hubachuutiin ni dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf truth value isaa meeqa 7.2 ampere jechaadha. Ammeteriin immoo yeroo hundumaa meeqa dubbisa 0.4 ampere jechaadha. Kanaaf kanatti fayyadamuutiin yoo nuti immoo 6.8 ampere safarre jechaadha. Less than jechaadha yookiin below the truth value jechuudha 7.2 dha waan ta'eef jechaadha. Truth value sacha kanaaf gabaabumatti systematic error kan jennu systematic errors caused by a bias in a measurement and which show a bias or trend. Systematic error kun jechaadha adeemsaan kan bias kan ta'e yookiin intinisa kan gate jechaadha
madaala isaa kan hin eeganne yookiin trendiidhaan adeemsaan jechaadha. Kan erroriin sun itti uumamu maal jedhama? Systematic error jedhama jechuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf teebilii kana keessatti fudhannee yoo ilaalle jechaadha. Systematic errorii adda baasneerra. Yookiin abbaa fi taa yookiin bilootaa jenneerra malee lamaansaa abbaa fi biloon lamaansaa wal duukan dhufu jechaadha. Fakkeenyaaf tokkoffaa kanarratti corrected value yookiin truth value 2.6 jechaadha. Recorded value yookiin immoo kan safarame jechaadha 2.8 dhufee jechaadha. Kun maal dharee abbaa fi jechaadha. Above the truth value. Addanatti immoo corrected value yookiin truth value 6.2 dhufee asitti gaafa safarru immoo 6.4 dhufee jechaadha. Kanaaf inni kun abbaa fi jechaadha. Hundumti isaa maal jechaadha kun abbaa fi jechaadha. Hundumti isaayyuu abbaa fi jechaadha. Abbaa fi yookiin biiloo dhufuu qabaa jennee turre sila. Kanaaf asirratti maal hubachuu dandeenya jechaadha. Systematic error jechaan yookiin abbaa fi dhufaa yookiin immoo biiloo dhufa jennee hubachuu dandeenya jechaadha. Inni taan immoo maal ilaallaa? Zeros errors. Ammammaatti isa dhugaa kan ta'e yookiin truth value kan ta'e ilaalleerra, random error ilaalleerra, systematic error ilaalleerra, zeros error ilaalla jechaadha. Zeros error are special examples of systematic error. Zeros error kun immoo jechaadha example systematic error jechaadha. They are caused by an instrument giving an zero readings for a true zero value. Zero erroring kun jechaadha instrument sanaan yookiin safaraan nuti safarru sanaan irratti hundaa'ee kan nuti erroring sun kan itti uumamudha jechaadha. For example, the ammeter mentioned above is a type of zero error. When the current is 0 ampere, it would read minus 0.4 ampere. Egaan jechaadha iddoo kanatti maal jedhe non-zero reading for a true zero value. Yeroo wanti tokko true value isaa zero ta'u jechaadha. Negative dhufuu danda'a, maybe positive dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf current ampere isaa zero ta'e jechaadha. Gaafa safarru meeqa dhufa? Minus your negative 0.4 ampere dhufa jechaadha. Kanaaf gabaabamatti zero errors caused by equipment that has not been correctly zeroed. Equipment yookiin instrument sanaan kan dhufudha jechaadha. Instrument sanaan kan dhufudha jechaadha. That has not been correctly zeroed. Correctly dhumatu yookiin sirrii zero kan hin taane jechaadha. Equipment sanaan gaafa safarru wanti tokko safarri isaa zero kan hin taane jechaadha. Egaan waa'een errorii kana fakkaata. Amma kallattiidhumaan gara kamitti dabarra? Precision, accuracy and significance kan jedhutti dabarra jechaadha. What does accurate mean? Accurate jechuun maal jechuudha? Accurate means how close the reading is to the truth value. The more accurate reading, the closer it is to the truth value. Accurate jechuun jechaadha truth value itti kan siqu jechuun close kan itti ta'u jechaadha. Kan itti butatu. Fakkeenyaaf wanti tokko akka sila acceleration due to gravity gaafa safarru 9.81 9.78 9.65 wanta akkasii ture jechaadha. Gara truth value itti kan butatu sun accurate ta'e jedhama. Again using the acceleration due to gravity is an example. Kunoo jechaadha. Example sila kunoo asirratti fudhannee ilaaluuti dandeenya jechaadha. Kan gara dhugaatti siqe yookiin gara truth value sanaatti siqe accurate ta'e jechuu ni dandeenya jechaadha. The most accurate reading is third one. Egaa iddoo kanatti sirriitti accurate jechuun kan dandeenyu third one jechaadha yookiin isa sadaffaa. Warreen kana sadan keessaa jechaadha. 9.76 9.87 9.82 kana keessa gara 9.81 itti kan siqu keessa isa kami isa kanadha jechaadha. Kanaaf inni kun maal jedhama ree? Accurate jedhama jechaadha. In order to obtain more accurate measurements, you must ensure you have minimized random errors, taken into account systematic errors, and conducted the experiment as carefully as you can. Egaan accuracy kana baasuudhaaf erroroota achi keessa jiran reduce gochuu qabna jechaadha. As biratti bal'inaan ilaaluutii dandeenya jechaadha. Waa'ee precisionii
accuracy fi significant tokkon isaa ilaalee erga xumurree booda itti deebina. Amma immoo precision and significant kan jedhu ilaalachaa. The precision of your reading is a measure of the degree of exactness of your value. Precision kan jennu kun immoo jechaadha maalidha exact kan ta'e yookiin bakka tokkotti walitti qabamee exact kan ta'e fakkeenyaaf dhugaa osoo hin taane kun exact gaafa jennu truth value jechuu osoo hin taane fakkeenyaaf jechaadha wanta truth value isaa 5 meetrii ta'e tokko akka nuti safarruuf yoo nutti kenname jechaadha nuuf immoo maaltu fakkeenyaaf yeroo tokko 4.5 meetrii nuu kennuu danda'a 4.5 meetrii nuu laachuu danda'a 4.45 nuu kennuu danda'a 4.46 nuu kennuu danda'a 4.49 nuu kennuu danda'a jechuudha. Kun hundumti isaa maalidha? Precisionidha. Maaliif achumatti deebii nuti arganne yoo walitti siqaa ta'edha jechuudha precisionii kan nuti jennuun malee exact gaafa jedhu gara truth value siqa osoo hin taane jechuudha. Fakkeenyaaf 4.5 yoo dhiisne immoo 2.0 nuu kennuu danda'a jechuudha shan safarru. Sababni isaa truth value keenya siquusaa osoo hin taane kan nuti ilaaluu qabnu deebiin nuti arganne sun irra deddeebine yoo safarredha. Baay'ee precisionii kan nuti argannu irra deddeebine yoo safarree irra deddeebine gaafa nuti safarru sun jechuudha deebiin nuti arganne sun walitti sissiqaa ta'e. Truth value wajjin osoo hin taane deebiin nuti tokkoffaa argan lammaffaa argan inni sadaffaa arganne sun jechuudha walitti sissiqaa ta'uutii qaba jechuudha. This is sometimes this is sometimes related to the number of significant figure in the reading. Kun jechaadha yeroo baay'ee gara significant ta'a jechaadha. The more precise reading is, the smaller the uncertainty. Precise guddaan ni qaba jechaadha yookiin yeroo reading precise guddaa precision guddaan ni qaba jechaadha uncertainty xiqqaa qaba jennaan jechaadha. A series of precise measurement will have very little variation. Series isaa jechaadha precise yeroo measure goonu jechaadha variation xiqqaa baay'ee xiqqaa ta'e qabaata. They will all be very similar. Jarrimoo wal fakkaataadha jechaadha. For example, dealing with lengths increasing precision. Egaan fakkeenyaaf 1 meter jechaadha kan nu laatame 1 meter gaafa nu laatamu maal dhufe 0.1 0.001 0.01 0.00 waan nu kenne jechaadha. Kanaaf inni kun significant figure isaanii wal fakkaataadha gaafa jennu fakkeenyaaf kun hundumti isaa egaan way significant figure dhengada asofneetirra zeeroon yeroo hundumaa significant figure itti lakkaa'amu. Kanaaf zeeroon lakkaa'amu argatee kun significant figure jira kana hundaa'u meeqadha waanidha jechaadha significant figure jira. Kanaaf precision ta'e jechuun walitti sissiqanii jiru jechaadha. Deebiin nuti arganne sun yeroo walitti significant figure isaa kana fakkaata jechaadha. Increasing precision isaa dabalaa akka deemu agarsiisa jechaadha. The significant figure of your reading is indicated by the number of significant figure you can express your data to. Significant figure yeroo reading goonu jechaadha maalin ibsina lakkoofsa significant sanaatiin ibsina jechaadha. Data keenya sana significant sanaatiin ibsina jechaadha. This was discussed in the section 1.1 garoolete ala turre jechaadha. It is very important not to overstate the significant figure of your reading. If your ruler measures 2 millimeter, then your reading should be 2 millimeter. It would not be right. They give length of 1.2756 meter. Millimeter tana millimeter tu qaba kanaaf length isaa jechaadha 1 point minam jedhee fiduutiin qabacha. This is particularly true when calculating values. Take for example calculating the resistance kana dhengada ilaaleetiin turre potential difference over current akka ta'e ilaalla jechaadha resistance keenya jechaadha. Kanaaf kan way uncertainty keessa nu deddeebisa jechaadha. Kanaaf gabaabsinee maal ilaalla jechaadha nuti
accuracy and precise ilaaluudhaaf fakkeenyaaf ilaa iddoo kanatti accuracy and precision are often confused. Accuracy fi precision kun jechaadha confused nama godhu. A common analogy to help overcome this involves using a target. The center of the target represents the true value and each should represent a measurement. Iddoon walakkaan kun jechaadha targetiin kun maal jechaadha akka truth value itti fudhatamti jechaadha. Iddoon kun iddoo walakkaan ishee kun jechaadha akka truth value itti yoo fudhatamte addana kanatti jechaadha precision kan ta'u kami accuracy kan ta'u kami jennee adda baafna. Fakkeenyaaf kun maal ta'a inni irra jiru kun jechaadha precisionidha. Maaliif addana kanatti truth value dha waan ta'eef truth value itti dhiyaachuu isaa osoo hin taane amma si'a meeqa safarame tokko 2 3 4 5 si'a 6 safarame jechaadha precision ta'e. Maaliif achumatti yoo walitti dhiyaatan jenneera deebiin keenya yoo achumatti walitti siqotan precision ta'uu jenneera. Kun addanatti ilaaluutti dandeessu precise but not inaccurate. Accurate miti jechaadha. Maaliif truth value itti siqataa waan hin taaneef accurate ta'uu hin danda'u jechaadha. Inni kun immoo accurate dha jechaadha. Maaliif truth value itti siqate jechaadha. Truth value walakkaa kan erga jennee kun truth value keessa kan galeeyyuu jira. Kanatti siqate jira. But not precise. Sababni isaa immoo deebiin nuti arganne kun hundi isaanii walii isaaniitti dhiyoo waan hin taaneef jechaadha. Precise miti jechaadha. Warri kun immoo accurate das precise das. Sababni isaa gara dhugaatti walitti qabamanii jiru. Amma iddoo kanatti sentarii kana keessatti walitti qabamanii jiru. Sentarii keessatti walitti qabamanii jiru. Haa ta'u iyyuu malee immoo kanaaf addanatti ofii isaaniitis walii isaaniitti gobbatanii jiru jechaadha deebiin keenya sun. Akkasumas truth valuetis iddoo truth values dhaqaniitii jiru jechaadha. Kanaaf kana fakkaata jechaadha. Instrument precision warri kun hundi isaanii dubbisuutii dandeessu example kan jedha. Kanaaf jechaadha bolsi keenya guyyaa irraa asitti xumurama. Reporting, writing, presenting information kun hundi isaa waan isin fayyadu miti jechuun dubbisuu dandeessu jechaadha. Kanaaf kallattiidhaan yeroo dhufu yeroo taanu maal ilaalla vector quantities jenna jechaadha unit gallee ilaalla. Kanaaf waan na wajjin turtaniif thank you so much. Wanta ituun isinitti hin darbine gaaffii akkamiyyuu yoo qabaattan jechaadha. Gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti koomentii nu godhaa. Sababni isaa sin cina dhaabbachuudha jechaadha ga'een keenya. Waan barbaachisu kamiinuu gaaffii hojjetamuu akkasiin hojjetamuu barbaadan yookiin akkasumas immoo viidiyoo akkasiniif hojjetamuu barbaadan jechaadha. Lakkoofsa bilbilaa kooti jechaadha. Description box viidiyoo kana jala jira waan ta'eef achumarraa fuutanii naquunnamuutii dandeessu. Akkasumas gaaffii assignmentii ta'uu danda'a, wanta barbaachisu ta'uu danda'a. Warreen akkasiniif hojjetamuu barbaadan jechaadha karaa teelegiraamii kooti bilbiltanii sanatti himuu dandeessu. Haa ta'u malee karaa teelegiraamii jechaadha. Karaa teelegiraamii username ko description box channel kana jala jira. Haa ta'u iyyuu malee jechaadha description box sana yoo dhabdan at jettanii jechaadha at Sami Genius jettanii achi jalatti argachuu ni dandeessu jechaadha. Kanaaf sin canan dhaabbadhaa rakkoon tokko hin qabaatinaa. Amma xumuraatti kan sin faana ture Saamu'eel Shibbiruutidha. Kanaaf comment gochuu hin dagatinaa please. Comment godhaa yaadni keessan anaaf jajjabina waan ta'eef na jajjabeessa waan ta'eef waan jettan hundumaa comment naaf barreessaa. Viidiyoo kana immoo like godhaa. Haaraa warreen taatan immoo subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniifis share godhaa isiniin jedha. Waan amma ammaatti na wajjin turtaniif thank you so much. Bye bye.